daawwattoota keenya kabajamoo guyyaa sadan arfan darbe kanaan hin teenye wallaahi hin teenye irrafnes nan jedhe waan hin jedhe sallallahu alaihi wasallam ala muhammad gobana bani adnani sallallahu alaihi wasallam ala muhammad gobana bani adnani sallallahu alaihi wasallam ala muhammad gobana bani adnani نبي تيجي إنسان دافرا رمضان إرجمان دافلا فقرا سينا إنساني ورا بمنو مبارا قليلا كل زبنا دهارا آخرا مت دنيا تونا مجارا ركوا الرابوريت بنا مغرغارا ركوا الرابوريت بنا مغرغارا إنسان جار سبياتي من قدو أرارا كندانا ورانا لقادي فقرا تري مجاهدا مهاجرا فانصارا نمني لغان إسان أردف طهارا دنيا خيرا وارا قلبين كبناني كان جديد مريس محمد قوبنا بني أدناني دبي كان جرجرتي لان ننكو بيسي اتندي بأيو ربنا مرقسي انتيني نمبرسي فقنان جتني ما هو يالا من أمريكا متوا أوفيرا ترى وتون ياتين تريرا وتون دوجين تريرا وتوني أوفيرا نبتشون نسي إنتاو غرو نانجنا موسى نراجع متشونغا baga daawwattoota keenya kabajamoo yeroo nuti sunnaa jabeeffannu waan makama ko maali qabnare yeroo nuti waa isaanii ilmaanii qopheessinu waan makama yeroo nuti qabeenya laal namichi kun yeroo tokkicha ba'aa keenya nu wallahi nus hin beeku ofiis hin beeku safuus hin beeku yoo machaa ta'e machaas immoo miti itti yaadee waan kaleessa garee keessa as ba'ee yaasa malee nama qophaa jiru miti namni qophaa jiru haasaa qophaa qofa haasaa kun haasaa waan amante maaliif jennaan peejii isaa jala yoo jiraatee fi yoo inni kakaasee bituu baasee seentanii laaluu dandeessu maal jedha seetanii warri jala jiranu maqaa jiraatiin shuut gootanii kaa'achuu dandeessu baga itti cabsiite oromoodha afaan oromootiin haasa'u yookiin yoo ta'u baasanis silaa safuu beeku silaa amantii namaa kabaju silaa karaa deemu isaa gala amma gara kanaan inni ila warri amantii biraa ta'e sabaan kan biraa ta'e oromummaan keessatti dadhaba inni oromoo ta'e immoo islaamummaan keessatti dadhaba akkana ta'uus bareechinee akka nuti hubannu nu godha isinii galeeraa dubbin akka namni akka kanatti yaadu keessas jiru akka namni akka kanatti jiraataas ture akka namni akka kanatti jiraatus tanziima yookaan ijaarame adda addaa qabus nu hubachiisa wayii baranna qaayidaan keenya dirqamaa miti kitaabaan barreessuun baga dubbate ofime yaa mu'mina fanki anaada geessu ololli diini irratti gaggeessu ni beekas egaa ni beeka saantu qabuun akkanuma deessu inshallah rabbi jedhe daawwattoota keenya inni arfaffaan ani haasa'uu dhiiseef duraani lallabnee xiqqoo beeksifne qalbii siidhaan hin malu kenninaaf siin arfaffaan musii kana mata dureen guyyaa lamman sadan kana keessaa akkanin haasofne na godhe keessaa kana daawwattoota keenya akkas taaneeti akkam taanuree gaaffiidha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.